Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanala keenya guyyaa kaleessaa poolisiin magaalaa Shaggar naannoo magaalaa Furii qorannaa bilbila Jawaala yookaan bilbila Boonii irratti gaggeesse irratti xiyyeeffachuun ragaa quufsaa argadheera jechuudhaan dubbate. Toota Booniidhaa fi Joosii wal qabsiisan irratti dhimma moobaayila Boonii qoratameen dabalataanis moobaayilli Boonii qofa osoo hin taane kan Joosiis illee qoratameera jedhame. Qorannaa kana keessatti wantoonni nama ajaa'ibsiisanii fi wantoota ijoollee kanarraa sooshaal miidiyaa irratti mul'anne gara keessaatiin haalota hamaa garaagaraa waliin dabarsaa kan turan miseejii miira namaa tuquu fi bilbila wal jala kaasuun dhabuu jaraatii jedhame. Gama biraatiin qorannaan bilbila Joosii irratti gaggeeffameen yeroo 10 ol irra bilbiltee jalaa hin kaafamne bilbilli sun yoo ta'u inni immoo deebisee bilbiluun ragaan agarsiisu hin jiru jedhame. Booniin hanga sadarkaa of ajjeesuu geessutti isarratti kan bilbilaa turte yoo ta'u turtii guyyaa 3 yookaan sa'aatii 70 darban walitti aansee bilbila Boonii jalaa akka hin kaafne ragaan ni agarsiisa jedhame. Gama biraatiin ragaan namarraa funaaname Joosiin guyyaa 3f Boonii dhiisee mana ba'uu kan dhagahame yoo ta'u bilbila illee akka irraa hin kaafne dubbatama. Gama biraatiin dhimma Boonii fi Joosii keessaa namoonni biraa kan harka qaban yoo ta'u guyyaa Joosiin of wallaalee Booniin duuturraa kaasees bilbila jaraa keessa namni seenee wantoota garaagaraa miseejileen garaagaraa diileet godhamee jira jedhame. Miseejila garaagaraa kan karaa keessaatiin piraayiveesiidhaan barreeffame qofa osoo hin taane tiiktookii viidiyoo isin ofin ajjeesaa fani jettee poostottee turtes haqamuu dubbate. Haqa'iinsa kanarratti poolisiin federaalaa gadi fakkeenyaan qorannaa kan gaggeesse yoo ta'u yeroo duraa riippoortiidhaaf kaafame jechuun deebii maatii Joosii yoo ta'u boodarraa tiiktookiin akka hin kaafnee fi namni biraa akka kaasee tiiktookiin diileet godhe osoo hin taane ofumaan diileet akka godhame ragaan mirkaneessee jira jedhame. Viidiyoocha namni balleessee jira jechuudhaaf ragaan kan milkanaa'e yoo ta'u dhaabbata tiiktookiitu immoo balleesse jechuuf ragaan nootifikeeshinii dhaabbata tiiktookirraa ergame tokkollee hin jiru jechuun dubbate. Ol qabis gad qabis yakkamaan tokkommaffaan fi shakkamaa tokkoffaanii fi yakkamaan tokkoffaan Joosiin qorannaadhaaf kan dhiyeeffamu yoo ta'u bu'aa qorannoo bilbila isaarra gaggeeffameen booda qaamaan yeroo wayyaa'ee ragaan mana hakimarraa doktoraan barreeffamee namni kun sammuun isaa nagaadha jedhamee yeroo mirkanaa'etti Joosiin qorannaa poolisii magaalaa Shaggarii fi magaalaa Furiitti akka dhiyaatu poolisiin magaalaa Shaggar beeksise. Shakkamtuun lammaffaan ammoo Saaraan kan jedhamtu qorannaa kanarratti bilbila ishii dabarsitee kennuuf eeyyamamtu yoon taanes ragaaleen Boonii waliin dudubbatan takka takka haga agarsiisutti yakkamtuun kun irra deddeebiidhaan Boonii kan doorsisaa turte yoo ta'u sin ajjeesisaa viidiyoowwan kee qullaan gabbaasaa namoota ati beektunan si fannisiisaa mana xonqaa'ii fi mana falfalaa siddeemeetan hiriyaa kee keessaa ol galchaa gadaamessa keem raamessaa jechuudhaan kan itti dhaadataa turte ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni ifoomsaa jedhame. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Big Show ragaaleen kunneen kan walitti qabame sa'aatii ammaa yookaan kaleessarraa kan jalqabe har'a subii sa'aatii 6 irratti kan mirkanaa'e yoo ta'u sooshaal miidiyaan keenya jala deemee waan kana qoratee gurra isin buusuudhaan taafiilee garaagaraa akka godhaa jiru isin beeksisnuu barbaanna. Gama biraatiin warroonni hiriyoota keenya hin taane YouTube chaanala keenya subscribe godhanii faamilii nuun taane YouTube chaanala keenya faamilii nu ta'a jechuudhaan kabajaan isin gaafanna. Qophiin har'a nuti qabannee dhiyaanne kana fakkaatan maatii fi firootan Joosiitiifis Booniifis jajjabina hawwinaa dhugaan abbaa jalaa hin badinii dhugaan abbaatti haa deebitu jechuunis viidiyoo keenya har'aa kan xumurru ta'a. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hordoftanii qooda keenya sagantaa keenya michuu kana daawwattan galatatu isinii mala galatoomaa isiniin jechuu barbaada.